Ibsa Ministeera Muummee Itoophiyaa Dr Abiyi Ahmed haala yeroo irratti kennan kabajamtoota uummattoota biyya koo hunda dura taatee walitti bu'iinsaa tibbana mudateen lubbuun lammiilee darbee fi qabeenyi manca'e baay'ee kan na gaddisiise ta'uu ibsuun barbaada. Itoophiyaan qormaata nu mudate waltumsinee tokkummaan yoo hin dhaabbanne daandiin keenya hangam rakkisaa fi sodaachisaa ta'uu akka maluuf agarsiiftuudha. Rakkinichas rakkoo sabaa fi amantii gochuuf yaalameera. Kanarraa ka'uun lammiileen keenya haala suukaneessaadhaan aarsaa ta'aniiru. Manneen sagadaa gubataniiru. Dhaabbileen daldalaa fi manneen jireenyaas manca'aniiru. Namoonni mana isaanirraa buqqaanis iddoo adda addaa qubataniiru. Lammiileen karaa itti darban dhabanis magaalota keessa turaniiru. Kan ijaan arguu miti gochi dhagahuuf nama jibbisiisu lammiilee keenya irratti raawwatameera. Taateen onnee nama cabsu kanaan gaddinus Itoophiyaan har'as uummata guddaa hubataa fi madaalee ilaaluu tahuu hubanneera. Manni amantaa kiristaanaa akka hin gubanneef musliimoota dhoorkan, masgiidni akka hin gubanneef kiristaanota dahoo ta'an qabna. Lammiilee saba biroof jecha aarsaa kafalan qabna. Halkanii guyyaa osoo hin jedhin nagaa fi tasgabbiif jaarsota dadhaban qabna. Qabeenyi kanneen jalaa gubateef dahoo kan ta'an, daandiin kan itti cufateef iddoo bultii kan qopheessan lammiilee akkasii hedduu qabna. Kaayyoo qormaatichaan abdii kunne daandii keenya akka addaan hin kunne tahuu beekne waan har'a ta'een osoo hin rifatin boru ilaaluu lammiilee danda'an qabna. Seera fi xiinsammuudhaaf kan dhaabbatan raayyaa ittisaa fi poolisii qabna. Kun hundi maaliif akka ta'e ni beekna. Qormaanni kanaa olis osoo nu mudate deemsa eegalle addaan hin kunnu. Aramaa buqqifnee qamadii kunuunsaa deemna malee aramichaaf jennee qamadicha hin dhiifnu. Imala keenya irratti rakkoowwan mudatan maqsaa deemna malee bitaaf mirgatti hin jennu. Olaantummaa seeraa mirkaneessuu fi qaamonni balleessaa raawwatan adabbii barbaachisaa akka argataniif osoo olii gadi hin jenne ni hojjanna. Taatee gaddisiisaa raawwateen namoonni miidhaman akka dandamataniif, namoonni qabeenya fi qe'ee isaaniirraa buqqaan akka deebi'aniif, namoonni qabeenyi isaanii jalaa bades akka bayyanataniif uummata waliin ta'uun kutannoon ni hojjanna. Kana galmaan ga'uuf dhaabbileen amantii, dhaabbileen siivilii fi uummanni biyyattii hundi nu cinaa akka dhaabbataniif waamicha keenya dabarsina. Rakkoo kana caalu akka hin mudanneef mootummaa fi uummanni wantoota isaanirraa eeggamu raawwachuu qabu. Mootummaan wanta mootummaarraa eeggamu hunda ni raawwata. Uummannis osoo gargar wal hin qoodne, ajandaa balleessitootaaf osoo hin saaxilamin, tokko kan biroof da'oo ta'uun, yakkamtoota seeratti dhiyeessuun, qaamolee miidhaman gargaaruun gaarummaa isaa mirkaneessuu qabu. Itoophiyaan carraaqqii ijoollee isheen kabajamtee fi badhaatee yeroo hundaaf yaa jiraattu. Rabbiin Itoophiyaa fi uummata ishee yaa eebbisu. Fulbaana 15 bara 2012 Finfinnee.